Arqii miicu. Kana miicu. Ilkeen farra shaxafa bishaan afaanitti shafatee kan naquu malee. Akkamitti shuruuf koofne duuba namni kun. Kanaaf arraba tiktook irra baatee afaan banuu dhiisiti. Akka beeraa nama arrabsuu dhiisiti. Qulqullina kee eeggadhu. Shuruuf kaa ofirraa balleessi. Gurbaan yaade bakka seenaan jiru. So everyone amma maal barbaada? Miira keessa galee akka daawwaa isinii godhu barbaadanii isiniin gahu bakka isin yaadachiifne. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين جرا قرآن كنا جرا كنا بقى إذا يادتشيف نرى يادتشيف نكيا جماجر دائما ما وانا نتني مزيد كذا كذا حديث أما كنو حديث أما يادتشيف كراك السلام عليكم يا أصلي ليك شيء قالت أستاذ جد أستاذ بابا جد حالة اللي السلام عليكم أستاذ بابا وعليكم السلام بنتي كم جرتا والله سامل لي أستاذ جراسة نقطة دم يندي كذا قصدي كذا أستاذ جراسة نقطة والله قدر بنا أستاذ جراسة قصدي درب أستاذ جراسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا نجا فيا بقى جرات ما شاء الله ما شاء الله أنا جرى باستر توف ديما جرى سينجر أستاذ أمت ديفيدر باقي كاتي باستر تاي على أستاذ تاي أكيد أورمون أمانتي وفي ولي كباجو والجلال أجرتينا والبلاد أبد هو ما ركون كابو أورمون أمانتي أنا دامبي همبي كوزينا إسا كيستي مانجر كونو سوما داوچا جرا هاسا بريدا كنا أجا جرا هاسا أستاذ ما شاء الله أستاذ كم يو أكنتي قرب بابا أكنتي أجاين بيكون كيسان كون أدو أستاذ لبو في باسون حرامة أما بودا أستاذ جرازين دعواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سجنين كه كجرب ما يجوز تفكاتا دركي سجرب جرب والله دريه قدوس ولا أستاذ يعني لما أستاذ جرازين إنجل شون قصدي كي يهرب أستاذ السلام عليكم أستاذ أصلي جرازين. Ati jechuun qabdu bar ustaaz ati jechuun qabdu isin jechuun qabdani bar ustaaz jaalannee osoo hin ta'in dirqaman haasaarra dhageenye kun martuu ustaazumarra kan ka'e malee kashlabbummarra kan ka'e akka hin taane ni beeyna kanaafuu amma achi ustaazaas li malee maqaa biraan sinii Adimo ustaazaas hin jennu ati anshubuti rajnen dere mitini masjid afdasai lui Hehetin driver to matin driver asliye taanki sin jennu makiye modroni siwai ol guddisaa fi drooni godha drooni warma warna baay'ee jira hunisi maani jirtan aboo ambar tiktaaki narratti gurame aboo ammas agubatu yoo jeelle kaminni ka sirba badatee gale muuziqaa dhageeffata mana subhanallah mana ustaaz baalage duriyee dadhaame baalage square dha malee double dha kun baalage single miti kun cume jedhaa jira darasaa baddu sun darasaa baalageedha keessummaa jira koo halo amen
Wayne na dogoggorsiisee dur bakka Ingilii fakkaata. Ustaaz jechuudha. Nagaa Nagaa fayyaa. fayyaadha. Eessarraa miskiina koo? Dogoggorsaa jira. Sagaleen hin bareeddi dogoggora. Garuu Waa maqaan ishee biyyaaf maal inni asli? Jedha ustaaz maqaan ishee. Maal jechuudha maqaan? Jedha bar maqaan ishee. Sagalee bareedaa kanaan ustaaza dogoggorsiisu shari'aa nagaa furii itti dhihaateetu. It's okay, right? Maakii waan jiran Amaariffaan Nagaa agartee fayyaadha. Nagaa fayyaa. maakii riippoortii si godhaa jiranii malaa falligiis hin jiran. Mala shit fayyadhi. Yoona laa wal ijaaranii yoona akkas godhatanii Kana akkasii dhabeetti. Amaariffaan barreessan beeku. homaan fidan alallahi. Abdi, yaa Ah? yaa wanni dhani beektaa kaardiin bitu jiraati. Tiktaakiin guyyaa 5 keessatti gubatuuf deeman natti fakkaatan. Waarningii guddaan nakkaman. Viidiyoo har'a soosti viidiyoo poostichaa jechuudha. Viidiyoo Maaliif? viidiyoo Maal ta'e maqi? masgiida diigamee irratti lat gizee sadii irratti gubatee. Yaa amma isaa By the way, diina baay'eetu jira. Amma Ijoolleen keenya. Diyaaktiif Ijoolleen keenya as keessa jirtan koppiliinki godha. yeroo muraasaaf diyaaktiif godhiif wanti kee kaa. tokkoffaa anamna isinitti. No, dhaggeeffadha Ana nama isinitti wannan himu. isinitti himu. Maqi Tiktaakiin maqi haasa'uu hin dandeenyu isa aaratti hin jira maaliif natti nana sochisa. haasa'e Haasa'e. haasa'e. Laa tiktaakiin torbaan takkaaf laayifii fi gastii gurgurameetiin jira badii xiyyaan isaa kan inni gurgurame. Poost godhumuun hin danda'a. Viidiyoo dheengadda dalagee maali zim yaalahim firaa kan hin jee dalagee tokko gartanii jirtan natti fakkaata. Eega sammuudha viidiyoo sadii har'a viidiyoo sadii bar namni viidiyoo sadii maali rakkoo anuma jala haqan anuma jala waarningiin irra kaa'e jechuu amma. Saniifuu riippoortiin irratti godhaa jiran ammaaliif akka ta'e hin beekne na dhibee jira jechuudha. Namni akkaawuntii namaa gubuun faayidaa hin qabu isin galee. Maaliif akka ta'e sittan himaa maaki? Maaliif akka ta'e beektaa? Ammas aappil godheetiin jira riizina natti himuutti hin jiran tiktaakiin jechuudha. Saniifuu san gubatuus rakkoo miti. Amantii teenyaaf akkaawuntii miti lubbuu teenyaaf fidaani goona garuu yoo dandeessan koppiitiin kanaaf godhaa. By the way, kanaan dura Koppiliinki Abu godhaa. Amiiraa fi intala Asiyaa jedhamtu takka ni beeytami waa'ee amantii ka dubbattu takka. Isheerraa warra cufsiisan haalaan beena waa'ee amantii kana yeroo kaaftu quuqama amantii keetiif qabdu kana yeroo dubbattu isaan keessan wal gurmaa riippoortii sirra godhachaa si jalaa cufsiisan. Arginee jirra kana. Oromoo sin jedhani, Tigree sin jedhani, Amaaraa sin jedhani. Ati Musliimaaf sagalee taanaan sagalee kee ukaamsuudhaaf akkaawuntii kee si jalaa cufsiisan. Kun dhugaa lafarra jirudha. Waanuma ijumaan arginee. Kanaafuu ijoolleen as keessa jirtan, ijoolleen beekamtii qaban kunniin waa'ee amantaa isaanii, waa'ee quuqama amantaa isaaniif qaban kana yeroo dubbatan haaluma dandeettaniin koppiliinkii fi taaptaabiin gargaaraan. Wanni amantii irra caalu Anamma tokko hin jiru. sireen ta'ee haasa'u fakkeenya fakkaatisitti yeroo sireen ta'ee haasa'u waan wallaalaan keenya kadhattu jedhu walaa taaptaap godhaan jedhu koppiliinkii godhaan jedhu argitee miti maaliif tokkoffaa aayidiyaa qabattee dhufsantu harkaa bada lammaffaa mootu wallaalaa jedhee bakka waan ati taaptaabiin birqii ta'ee sheeriin birqii ta'etti fudhata beektaa akka waan mallaqa ta'uuti galee. Kanaaf anamma tokkoffaa makii faafi warri biroo wanna isinii dhaamu yeroo rakkoon akkanaa jiru viidiyoon hojjetina inaan amma abbaa fedhatu asli maa callisa jedhe malee viidiyoo ajandaa dhuferraa hin hojjetu maaliif viidiyoo sarragaa godhatanii riippoorti godhan yeroo garuu laayivii dhuftee haasofte yeroo ati haasoftu fayyoo riippoorti godhan carra yoo sanirraa hafe
namu waraabbatee bakka fedhe geeffatee haa boqsotu kasaniin booda akkaawuntii kee jalatti hin arganii jechuudha. Evidensii ragaa qabatamaa irratti riippoortii godhan hin argan. Viidiyoo noormaalii yoo riippoortii illee godhan diras miidhaan sirra ga'u jechuudha. Sigalee amma isaa moo jechuu barbaada? Yaa naagalee jira. Garuu yeroo liivii galtu kana koppii linkii godhannaan dhugaa dubbachuudhaaf wanna gaariidha. Maaliif akka ta'e beektaa? Ajandaan ati kaafte kuni yookaan ajandaan ati fidatte kuni akka ummata biratti fudhatama akka qabu ilaalchisuudhaaf taaptaabiidhaan koppii linkiidhaan gargaaruu qabna. Sigalee kana taanaan tiktookiin si jala uguruu hin danda'u. Akkasii maakayoon itti taaptaabiidhaan koppii linkii kanaan maallaqa hundaan riizina guutanii dhabanii mataa jiran. Yaa sababa Maalidhaan akka ta'e beektaa? Wallahi koppii linkii taaptaabii irraa kan ka'e. Wanna biraa miti. Waan biraa miti. Kanaafuu yeroo waa'ee amantaa haasoftan yookaan waa'ee ajandaa siyaasaa yeroo ta'u haaluma dandeenyeen ijoollee beekamtii qaban kana taaptaabiidhaan yookaan immoo karaa koppii linkiidhaan isin gargaaruu qabna jedhee yaadaa hundi keessanuu hirmaachuu qabdan kanarratti. Maal akkuma beektan sanii qubni bakka baay'ee gala bar. Qubni bakka baay'ee gala. Wanta gaarii dhiisati. Dhugaan isin jedha. Quba keessan walla gaarii fayyadama. mana sheekaatti garuu ana kana dubbachuun. nama ካከናት ኢሳ በጣም ታግሻታለሁ። ከዚህ በፊት እና እሷ ጥለኛ ነን ታውቃለህ። በምንድን ነው የተጣላነው? በእንትን ሚሊሊክ አርሲ ረቲ harmay mulle kijiba senasun kijiba isijetu gasti khisa walintenye laki senan durano katabamte kijiba hinjain harmi himuramne harki muramne jette beite gasti to kokay sente anaksin oso injo hinjain enna anchi ya madam beit man araba hoji mana madam khiyan araba tuluk na gote kono warri gafa sanjur hundi ni jira yachu just anama isirra guddaat yani sigale mti umri nistawa dule ani akkalma isiru guddarratti waan yaadu jalaa callise amma garu deebiste yoo kana dubbatu taate jalaan callisuu hin danda'u amma kana booda yoo dorkatan haa dorkatan malee arrabatti amantii waan taateef boora calma jedhee akkanumaan lafaa ka'ee nama arrabsu maal alaama qabu amma ijoolleen amantii biraa hordoftan ijoolleen amantii biraa hordoftan dubbii kana keessatti galuu hin qabdan dhugaan isin jedha adabadha ta'a isin hin galchu gaarii miti yoo dandeessan afaanuma keessan qabadha ta'a kun ummata oromoofis biyyattiifis gaarii miti koopii link naa nuti godhamni mirga keenyaaf falmachaa jirra diina keenyaaf dubbachaa jirra diina yeroo isin jedhu amantii jechuudha wanna kaakana keessatti hin galina isin yeroo mirga keessan gaafattan kana nu isin jidduu gallee dubbii walitti laaqaa hin turre wanna badaas dubbachaa hin turre akkuma sanitti isinis adabadha ta'a gaarii miti warri as jala deemtanii uusii maal ka jettan muxxee haadha keessanii ilmaan aamaa ilmaan jaamaa ilmaan salama afaan keessan qabadha ta'a. namoota sadii afur Kariin du'a auzu billahi minash shaytaani rajiim. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Maaltu maal ta'e? nama afurii sanii. Akka dhiyaatu lama kiristaana fakkeenyaaf. Warri arra musliim warri arra masgiida diige kun yoo oromoo hundumtuu kan callisee ilaalu ta'e boorimoo cheerchii gubuudhaaf deemu booris cheerchiinis waan nu hafatu jechuudha. Kanaaf oromoon rakkina wal irratti ga'u rakkina amantii jechuun bari biyya sana keessatti Sirri. mirgi amantii hundumaa guutummaatti eegamaadha. Keessumaa oromoon persentiin 90 musliima jechuu dandeenya. Kanaaf iyyuu nuun ilaallatu jennee hin teenyu jechuudha. Har'a obboleessi keenya musliima ta'u malee gaafa gabbayee rukutamee du'aa jiru oromoo du'aa jira amantii isaa waliin jechuudha. Kanaaf oromoonni kan biraa taa'ee kan ilaalu yoo ta'e rakkina walii keenyaa teenyee kan ilaalu yoo ta'e oromoon tokko haa ta'u jechuun keenya nu haasofnu sakanure. Kanaaf hundee keenya ilaallatu. Inni har'a masgiida diige bor oromoo
waan hundumaa isa waaqeffataa lafarraa balleessaa dhumarratti mirgi amantiyyuu hin jiru jechuudha biyya sana keessatti. Kanaaf Dhugaadha yaada biraan Maarqos. qabu yaadatamma dubbatte sana irratti Dhugaadha. keessan galtaa afaan qabadhaa kan ta'u Inni warra nama arrabsu. ifa mooliin andaamsa kiyya kan dabarse warra nama arrabsaniiti. Oh, I'm sorry. Sigalee No, no. warra ilaalchi isaanii badaa ta'eef. Ila ila maaltu jira beektaa Maarqos? Wanni ati jette sirriidha. Amantiin kan dhuunfati Oromummaa walitti qabnaan amantii keenya waliif kabajanii abboonni keenyas akaakayyonni keenyas jiraataa ture nullee akkasumas jiraachaa turre. Sagalee tureetaa jirra. Yeroo dhiyoo dura baatii lama dura baatii tokko lama dura gaafa waa'ee amantiin kiristaanaa gidduutti rakkoo uumame nuti obboleewwan keenya Oromoo afaan Oromootiin waaqa ofii haa gabbaran adii uffanna adii dubbanna jennee warra sodaata irratti duulaa ture. Yes, dhugaadha wallahi. Yeroo ammoo irreechi dhufu osoo irreechi akka amantii keenyatti dhooggaa ta'u ibidhaan ani sheekota meeqaan wal lolaa ture akka sheekota sodaa kee anumaan wal loluu diddaa waa'ee irreechaan dubbanne jira jechuudha galee. Maaliif nuti irreechi amantii keenyatti dhooggaa garuu afaan qofa osoo hin taane deemnee guyyaa irreechaa ijoollee keenya amantii biraa hordofan wajjin osoo warri amantii irreechaa hordofan iyyee irreechi ayyaanas aadaadhaaf amantiidhaaf osoo jiran deemnaa jechuudha bakka amantii biraa kan qofa miti gaafa biyya jirrullee yeroo ayyaana jechuudha yeroo faasigaa kana yeroo amma ganna keessa wanta jiru buhee gubaa jiran maal kana nuti wajjin qoodataa turre biyyumattuyyuu ollaa keenya ijoollee kiristaanattu jira daabboo fa'a wajjin nyaanna buhee halkan wajjin tokko hooyyee waliin deemaa turre jechuudha waan abboota keenyarraa dhaalle garuu amma miidiyaa irratti maal argina baga masjiinni diigame baga gubata inumayyuu keessa ture lafa tuula. Yaa kanumaadha dhugaadha namatti dhaga'ama baay'ee kan biraa amma kana dhagee waa'ee makiiti. Dhugaadhuma dubbachuuf namoonni tokko tokko namatti buutan beeka. Dhugaa dubbachuuf yaani makii amma hin beekutti namuma leessiyuma tokko namni itti dubbatu hin dandeenye. Kanaafi wanni akkasii kun Oromoo hin baasu. Warri ati amma fakkeenyaaf makii akka nama tokkotti waan si gorsu warra sagadee akkas akkasii please bakka hin kenniniif. Yoo damoor ati deebii gaafa laattu yaa beekamtii kennaafii jirta waan ta'eef warra No, qaalitti jiijii kiyyaa jettu duqeetaa miti narraa dhorkaa yoo dhorkitan. Atama ishee nama gootee ishee jinaasoof taate. Nama gootee Kana harmallaa narraa dhorkaa. By the way, dhaloonni amma jiru kun seenaa hin beeku asli. Bara 1970 keessatti dhugaa dubbachuudhaaf Oromoodhaan addaan babbaqsuuf karaa kamiin deemuun wayya jedhanii yeroo mari'atan kana karaa amantii filatanii Oromoodhaan amantiidhaan addaan baasanii sirna gabrummaa keessatti oolchuudhaaf tattaafachaa turan kun seenaa dhugaati. Seenaa kijibaa miti. Dhumarratti hundeeffama Maccaaf Tuulama booda ka akka Jeneraal Taaddasa Birruufaa qabsaa'ota ka akka Haajii Roobaleefaa foonuma tokko Arsii keessatti magaalaa dheeraa keessatti foonuma tokko loonima tokko qalanii bismillaahi yookaan basmaa min jenne horii kana yeroo qalan. Horima tokko qalanii akka musliimni fi akka kiristaanni waliin nyaatu godhanii jiran. Foonuma tokko jechuudha. Oromoon amantiidhaan addaan ba'u jedhanii. Saniin booda Taaddasa Birruunis ilkaan isaanii keessatti galee dhumarratti bakkuma lafa abbootii isatti fannisaniin. Dhugaan lafarra jiru kana. Warri seenaa hin beekne akkanumaan galtanii hin laaqina. Yoo dandeette ijoolleen amantii musliima hordofan kunniin dhiiguma keessan sagalee ta'a. Sagalee yoo hin taane immoo ta'a. Afaanuma keessan qabadha ta'a. Kana barbaanne. Namni amantii isaatiif jedhee namni gara duubatti deebi'u tokko hin jiru. Kun gaarii miti. Oromoodhaaf faayidaan qabu kasaaraa malee. Dhugaadhuma dubbachuu fi wanti kuni is very sensitive like amma fakkeenyaaf mana tokko diiguudhaaf yoo pilaaniin irra ba'e yoo keessumaa mana amantaa baay'ee of eeggannoo barbaachisa manni amantaa jechuun is sensitive hawaasa keessatti dhugaan siin jedhan namni amantaa keetti bu'e jechuun haadha kee caalaat amantaa kee iyyuu jaallatta maaliif ati amantaan kee onnee kee keessa haadha kee garuu hin jaallatta amantaan kee garuu onnee kee keessa bakka amantaa keef jettee waa meeqarraa of deebita amantaaf jettee waan gadhee waan meeqarraa of deebita
Kanaafi wannumaan naan galle osoo masgiida tokko ta'e illee nama hin dhibu bar yookiin pilaanii durra ba'ee jenna yookiin waa tokko jenna. Har'a fookas godhanii lakkoobsaan dhibba ammanaa jiranii magaalaa tokko keessaa balleessu jechuun maalitti deemaa jira wanti kun? Uummatumtiyyuu maal jedhee taa'ee ilaala kan. Kun wanta gadheetu as deemaa jira. Dhugaatiin jedhu Oromoon amma Isaayyuu magaalaa bareechuuf yoo jedhan moor figuba isaayyuu magaalaa bareechuuf yoo jedhan akka waan masjiidni magaalaa fokkisee fakkeessan. Addis Ababa shaggar goona yoo jedhan akka waan masjiidni yookiin warri amantii Islaamaa hordofu Finfinnee gara Addis Ababa jijjiiree siyaasa fayyadamuu kanatti aarsaman. Are kuni bari fatanaa guddaa Oromoon keessa darbuu hin dandeenyedha baay'ee wayi. Amma dafee Oromoon waan dhugaa beekuu yoo feetan barruu taa'ee danda'a barreesse hundi keessan dubbisaa dhugaa beekuu barbaadan. Namni akkanumaan haasoo osoo hin ta'in barruu taa'ee danda'a keessa waa hedduu hubattan dhugaa rabbi. Assalamu alaikum. Jabaadhaa. Dhugaaruma jabaadhaa sagalee namni karaa danda'amu hundumaa sagalee haa ta'u. Jabaadhaa. Waalaikum assalam. Galatoomii Marcos. Galatoomii biraa qabdaa. Bidarseeteere. Hunduu funyaan gabaatu aduu garuu qubee afaan Oromoo kana garuu akkamitti kirra kaasu waan ta'e ilaalme qubee afaan Oromoo ilaalme akka jedhu bara la hawla wala anfi jedhika namadi wayyoo qubee bokkoo Allah ya barreessan qubee ilma ilaala sun jarri qaba masnu barbada